kutaalee lallaba garagaraa naannoo Oromiyaatti hangafoota Phaaphaasota Bataskaana Ortodoksii Tawaahidootiif amantootaan simannaan taasifamaatii jira. Hangafoonni Phaaphaasota kutaa lallaba Arsii Lixaa, Booran, Gujii fi Harargee Lixaa gara godina kutaa lallaba isaaniitti imalaatii jiru. Uummanni bakka ga'an maratti simachuun gara teessoo isaaniitti geggeessaatii jiru. Teessoowwan kutaalee lallaba kanneenitti jechuunis Shaashamannee, Asallaa, Bulee Horaa, Yaaballoo fi Cirootti sirna simannaa ho'aan ni taasifamaaf jedhameera. Kanaafis amantoonni heddoominaan eegaatii jiru. Qaamoleen tokko bataskaana dahoo godhatanii hojii siyaasaa adeemsisaa turan simannaa kana gufachiisuu fi hokkora magaalaa Shaashamannee keessatti kaasuuf yaaliin taasisan hirmaannaa mootummaa fi humnoota nageenya mootummaatiin fashalaa'eetii jira. Oduma wal fakkaatuun Arsii Nageelletti hangafa Phaaphaasota Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoof simannaan taasifamaafii jira. Barootaaf afaan keenyaan tajaajila amantii akka hin arganne dhiibbaa jala turre jedhan. Hangafa Phaaphaasii kutaa lallaba isaaniitti ramadaman waliin akka hojjetan himaniitii jiru. Murtii Sinodoosii haaraa hundeessuu fi Phaaphaasota muuduuf injifannoo uummata Oromoo maraatis jedha. Muummee Ministeera Abiy Ahmed koree qindeessaa hojiirra oolmaa waliigaltee nageenyaa waliin mari'atan. Muummee Ministeera FDR Abiy Ahmed yeroo jalqabaaf koree hojiirra oolmaa waliigaltee nageenyaa waliin mari'ataniiru. Mariin isaanii hojii raawwii waliigaltichaa hamma ammaatti gamaggamuu fi dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan irratti kallattii kaa'uun ibsameera. Qindeessitoonni korichaa yeroo jalqabaatiif fuulatti muummee Ministeera Abiy Ahmed waliin kan wal argan yommuu ta'u, piroojeektii maddii biyyaaf kan ta'e halaala keellaa irratti ta'uun ibsameera.